Hello, akkam jirtanii nagayaa fayyaadhaa har'a magaalaa baadiyyaarraa gara magaalaa Calanqootii deemu jirra. Saniifuu ni daawwattanii jechuudha. Zaa magaalaa dheenee dhufnu hanga deebinutti amma karaarraan jira. Baajaaj qabadhe karaan deemu jiru jechuudha. Karaa magaalaa kiiloomeetira 5-6 akkas irratti argamti magaalaan. Saniin deemu jira jechuudha. Gaafaan barataa ture karaa kana hunda miila kiyyaan deemeetiin baradhe waggaa 10 akkas jechuudha. Waggaa 10 dura amma baajaajii gaafa sana hin jirtu amma baajaajii jira. Karaanis kana fakkaataa magaalaas hidheeyinaa jechuun hanga magaalaattis waraabeetiin jira. Waan akka fakkaatu ilaalaa jechuudha. Baadiyyaan bareedduudha. Duumessitiitis bareedaadha. Ammaan tan roobuu waan jiruuf margaa jira jechuudha. Kana fakkaatti. Araddaan amma nuti keessa deemaa jiru tun araddaa dursituu bilisummaa jaamti. Osoo Calanqoo hin geenyetti jechuudha. Calanqoo osoo hin seennetti isuma keessa baanaa Calanqoo lolaa keessaa waggaa baate dursituu bilisummaa seenta. Dursituu bilisummaa tana keessaa yeroo deemte Calanqoo seenta jechuudha. Akkasitti walitti dhaabbatti lafti jechuudha. Gaafa barataa asirra deemaa turre.